yaa jiru addunyaa galma keessummoota namuu sitti waruu numa geggeessita maaliif keessummaatee bikka lama koota gariif tole ooltee hamaa araara. Yeroo ati amma keessa jirtu kanatti akkam akka jirtuu fi akkam irraa akka jirtu namni si gaafatan yoo dhibellee garuu gaafaati akka keetii fi akka si fakkaatu gaafaati taate akkamitti akkas akka taate namoonni si gaafatan baay'eedha. Kanaafuu har'a caalaa borii kee abdadhu. Tarii yeroo fi haalli tokko tokko akeekaa fi imala keetitti gufuu ta'uu danda'a. Garuu mitiin si ciniinti malee si hin liqimsitu. Akkuma yeroo deemsa jalqabdee gufaatii fi kufaatiin garagaraa si qunnamuu dandeessu akkasuma imala jireenya keessattis gufaatii fi kufaatiin akkasuma meelachuu fi cabuun jaallattee osoo hin taane dirqama aarsan imala kaayyoo si kaffalchiisuudha. Garuu qormaata imala kaayyoo keessatti siif dhiyaatu kana keessatti tarii injifattee darbuu dandeessa. Tarii ammoo injifatamtee mo'amuu dandeessa. Garuu qaroon fagoo ilaaluu hubaaf bakka hin laatu akkuma jedhan sanaam akkuma tiruun bultee lafee taati jedhan sanaam akkuma killeen bultee adeemsa keessaa lubbuu godhatti jedhan sanaam atilleen akka ati barbaaddee fi akka fedhii keetti kaayyoon kan kee harka jala deemee siif milkaa'uu baatuyyuu garuu adeemsa keessan bakka yaadde sana akka geessu abdii ofitti horuudhaan akeeka kee isa ganamaatii fi imala kan kee isa ammaa irraa miila kan kee micciiruu hin qabdu. Egaan gufuu fi gufaatiin imala jireenyaa keessatti si qunnamuun akkuma dirqama ta'een ilmi namaa tokko gufuu fi gufaatii fi kufaatii garagaraatiin qoramuun dirqama. Garuu gufuu fi gufaatii imala jireenyaa keessatti si qunnamu sanaam akka mana barumsaati jennee fudhachuu dandeenya. Fudhachuu dandeenya qofa osoo hin taane akka mana barumsaati jennee fudhanna. Innis maaliif yoo jettaniin namni tokko bakka jalqaba itti gufatee fi akkasuma itti kufeem akkasuma itti cabeem irra deebi'ee maalifan asitti gufadheem eessattiin gufadheem eessattiin immoo kufee kan jedhu yoo ilaaleem tarii yeroo lammaffaa fi akkasumas yeroo sadaffaa deebi'ee bakka sanatti gufachuu fi kufuu dhiisuu mala. Kana malees qormaanni imala jireenya keetii keessatti siif dhiyaatu laafas haa ta'u jabaa akkuma kan si gammachiisu jiru qormaanni hamaan eenyummaa kee of si jibbisiisu achi keessatti si qunnamuu danda'a. Garuu innis jaallatte osoo hin taane dirqama imalli jireenyaa qabuudha. Si qunnamuunis gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Maaliif gaarii ta'e immoo kan jedhu tarii gaafii isinitti ta'uu danda'a. Namni tokko gaafa boolla tokko seenu yookaan wanna tokko kan humna isaatii olii tokko gaafa qunnamu gaddaa fi gadadoon jireenya biyya lafaa irratti si qunnamu madaala eenyummaatiin jennee fudhachuu dandeenya. Kana jechuunis gaafa rakkina sana keessa obsaanis haa ta'u booches haa ta'u laaffattee haa ta'u jabaattees haa ta'u gaafa rakkinaa fi gaara sana hundumaa cabsitee gaafa keessaa baate gaafa sana ati immoo eenyu akka taate kan of bartuudha. Egaan walumaa galatti qormaanni jireenya biyya lafaa irratti siif dhiyaatu madaala eenyummaa keetii kan ati eenyu akka taate of si barsiisuudha jennee fudhachuu ni dandeenya. Egaan obboloota kiyya
akkuma gammaduun jiru jireenya biyya lafaa irratti gadduunis jira. Kanaafuu qaroon fagoo ilaaluu hubaf bakka illaatu akkuma jedhan kaayyoo keetitti caphiitii itti baqee itti dulloomii dhaamsa kooti. Egaan obboloota kiyya viidiyoon koo har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhee isuma amma ammatti dhaggeeffattanidha. Viidiyoo kana kan isin biraan ga'ee an gurraacha Afrikaati. Maqaan kiyya noormaaliin immoo Saadam Ibrahim jedhama. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya viidiyoon kan koo kanarraa isuma amma ammatti daawwattanidha. Viidiyoo biraa qabannee amma walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa naaf jiraadha.